Akkamitti macaafa yookaan wangeela yaabachuu dandeenya? Guyyaa shama akkam jirtu maqaan koo Boonsaa Addisuu Guuteen jedhama. Guyyaa har'aa kana akkamitti macaafa qulqulluu qayyabanna kan jedhu yoo fedha Waaqayyoo ta'e yeroo walitti fufaa ta'ee fi yeroo gargar hin cinnee fi paartiiwwan garaagaraa kan qabu akkamitti macaafa qulqulluu qayyabachuu fi hubachuu akka dandeenyu siistemii akkamitti fayyadamnee yeroo akkamitti fayyadamnee haala akkamittiin fayyadamnee macaafa qulqulluu dhuunfaa keenyatti ofii keenyaa fi qayyabannee hubachuu akka dandeenyu Isaanuma keenyatti guddachuu akkamitti akka dandeenyu macaafa qulqulluu qayyabanna jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Viidiyoo kana warri ilaaltan warri itti gammadanis maatii keenya ta'uudhaa fi sabskraayibii fi akkasumas immoo beelii agartan kana xuquudhaanii maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Waaqayyo Gooftaan macaan isin eebbisu. Viidiyoo kana yoo jaallatte laayikii fi koomentii gochuu hin dagatini. Yeroo hafe hunduma isaayyuu Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Akkamittiin macaafa qulqulluu qayyabachuu dandeenya? Macaafni qulqulluun yookaan sagaleen Waaqayyoo dubbii afaan Waaqayyoo keessaatii ba'udha. Dubbii nama jabeessuu, dubbii nama guutuu danda'u, dubbii nama geeddaruu danda'u, dubbii sheep nama gochuu danda'u, dubbii kallattii jireenya nama agarsiisu, dubbii ogummaa nama barsiisu, dubbii beekumsa namaaf kennu, dubbii daa'imman wallaalota beekaa godhu, beektota kan godhu, dubbii yeroo hundumaayyuu dhugaan hundinuu dhugaan kan jedhame hundinuu iddoo itti argamu macaafa qulqulluu yookaan sagalee Waaqayyoo kanadha. Macaafi qulqulluu yookaan sagalee Waaqayyoo laayibrarii yookaan iddoo walitti qabama dhugoota addunyaa kanarra jiran keessaatii isa tokkoffaa irratti kan argamudha. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo warra jedhamnee waamamnu kuni macaafa qulqulluu kana yookaan sagalee Waaqayyoo kana qayyabachuu qabnaa jechuudha. Macaafni qulqulluun kuni isa Waaqayyoo kanaan dura waa'ee keenya dubbatee waa'ee keenya hojjetee kan nutti himudha jechuudha. Macaafa qulqulluu kanarraati waa'ee jireenyaa, waa'ee dhugaa, waa'ee akkaataa deddeebii jireenyaa, waa'ee laayif istaayilii jireenyaa, dhugaan eessaa akka madde, haqee eessaa akka jiru, garamitti akka deemaa jirru, kaayyoon keenya maal akka ta'e macaafa qulqulluu kanarraati barannaa jechuudha. Akkasumas macaafni qulqulluun kun akkaataa Waaqayyoo itti dur saba isaa gaggeessaa ture macaafa qulqulluu kanarraati argina jechuudha. Waaqayyoo saba isaa dur karaawwan garaagaraa dubbatee gaggeessaa ture. Isaan keessatti tokko karaa raajotaa caaffatawwan qulqullaa'oo kanaan dura caafamanii akkasumas immoo Waaqayyoo baroota keessatti namoota kaafatee akkasumas immoo karaa moototaa Waaqayyoo saba isaatii dubbatee isaan gaggeessaa ture. Arras taanaan Waaqayyoo akka nuti sagalee isaatti yookaan macaafa qulqulluu kanatti qabamnee jiraannuu fi kallattii sagaleen Waaqayyoo kun macaafni kun irra nu gaggeessuuf deemuu akka qabnu duukaa buutuu sirrii warra sagalee Waaqayyootti qabamanii jiraatan taanee akka nuti jiraannu kuni fedhii Waaqayyooti. Sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu namni dhuguma duukaa buutuu ta'ee jiraachuu barbaadu akka sagaleen Waaqayyoo yookaan akka dubbiin koo jedhutti haa jiraatu, dubbii kootti qabamee haa jiraatu jedha. Kanaaf Bible study gochuun yookaan macaafa qulqulluu qayyabachuun dirqamadha jechuudha. Macaafni qulqulluun nuti mana keenyaatii qabnu isin agartan kuni sagalee raajii isa dhumaati. Raajiiwwan jiru jedhamanii raajiiwwan qoramanii baroota keessa darban keessaatii kan akka macaafa qulqulluu kanaa raajii ta'e qoramee raajii isa dhumaa raajii shaaramuu hin dandeenye raajii eenyuyyuu itti dabaluu hir'isuu hin dandeenye sagalee Waaqayyoo kanadha jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo raajii kanatti fayyadame sagalee Waaqayyoo raajii qoramee darbee kanatti fayyadamee jireenya keenyatti hin dubbataa jechuudha. Jireenya keenya daayirekshinii kallattii qabsiisa jechuudha. Wangeelli kun dubbii abidda keessa qoramee darbeedha jechuudha. Baroota 5,000 oliif yookaan baroota 5,000 darban keessatti wangeelli kun akka baduu fi namoonni bebbeekamoon namoonni macaafa kana morman mootonni biyyoonni sabni Waaqayyoon mormuu macaafa qulqulluu kana balleessuudhaaf wanti isaanii hin godhin jiru. Akkasumas bara kana keessa macaafa qulqulluu kana gidduudhaan muranii gara soft koppiitti jiraanii lukkisiiwwan garaagaraa keessa hanqisuudhaanii macaafa kana balleessuuf gatii dhabsisuudhaaf wanti hin taane hin jiru. Garuu macaafni qulqulluu kun baroota hamma kana baroota gara 6,000 7,000 keessa darbee sagalee raajii sagalee Waaqayyoo isa raawwatee sirrii perfektii ta'ee amma baroota kana namoota baay'ee warra duukaa buutuu Kiristoos ta'anii jiraatan gaggeessaa jira jechuudha. Egaan macaafa qulqulluu kana maaliif dubbisna wanta jedhu yeroo gaabsinee ilaallu macaafa qulqulluu kana kan nuti dubbisnuuf Gooftaan Yesuus bartoota isaatti yeroo dubbatu sagalee Waaqayyoo keessatti Yohaannis boqonnaa 8:31-32 irratti yommuu Yesuus Yihuudoota warra itti amananii dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma bartoota kooti dhugicha hin hubattu
dhugichis birmaddoo isin hin baasa jechuudha. Sababni nuti macaafa qulqulluu itti dubbisnu keessaa inni tokkoffaanii Yesuusii bartoota isaatiin dhuguma yoo dubbii kootti qaamtanii jiraatanii bartoota koo hin taatu, bartoota koo hin jedhamtu waan jedheefi namni duuka buutu yookaan kiristaana ta'ee jiraachuu barbaadu macaafa kana dubbisuutu irra jiraata jechuudha. Kanaafi tokkoffaan ajaja Waaqayyoo waan ta'eef jechuudha. Ajaja Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef jechuudha. Akkasumas faarsaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga sadiitti yeroo dubbatu namni akka gorsa warra jal'ootaatti hin deddeebine karaa cubbamoonni irra adeeman irra hin ejjenne warra gaa'isanii wajjinis tarree kan hin teenye gammachuu qaba. Qooda kanaa isa gammadu kanatti seerri Waaqayyoo itti hin tola. Innoo halkaniif guyyaa waa'ee seera Waaqayyoo in yaada. Inni akka muka isa bishaan yaa qarqara dhaabame yeroo isaatti ija kennu baalli isaas gogee in harcaaneeti. Wanti inni hojjetu hundinuus waliin qixxaataa fi jechuudha. Sababni nuti macaafa qulqulluu itti dubbisnuu fi lammaffaanii seera Waaqayyoo isa yeroo hundumaayyuu kallattii sirriirra karaa qajeelummaadhaan nama gaggeessu waan ta'eef ogummaa kan nama barsiisu waan ta'eef macaafa qulqulluun dubbisuun dirqama keenyadha jechuudha. Sababii nuti macaafa qulqulluutti qayyabannu yookaan dubbisnu inni kan biraan sababiin isaas macaafni qulqulluun nuti arginu kuni guutuu waan ta'eef lubbuu waan namatti deebisuu fi waan nama jiraachisuu fi wanta nama gargaaruuf jechuudha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 19 lakkoofsa 7 irraa kaasee yeroo dubbatu seerri Waaqayyoo guutuudha. Lubbuu namatti hin deebisaa wanti seerri Waaqayyoo dhugaa bahu amanamaadha. Inni wallaalota iyyuu beektota hin godha. Ajaji Waaqayyoo qajeelaadha. Garaa namaa hin gammachiisa. Abboommiin Waaqayyoo qulqulluudha. Ija namaas in ibsa. Waaqayyoon sodaachuun yaada qullaadha. Bara baraan jabaatee dhaabbata. Akka namni ittiin gaggeeffamuuf wanti Waaqayyoo kennu dhugaadha. Akka namni ittiin gaggeeffamuu fi wanti Waaqayyoo kennu dhugaadha. Maal inni macaafa qulqulluudha jechuudha. Guutummaan isaas qajeelaadha. Inni Waaqayyoo kennu warqee caalaatti, warqee baqfamee qullaa'e baay'ee caalaatti ilaalamuun kan ta'udha. Damma caalaa nadhiidhaa badammaa keessaa coccobus caalaa hin mi'a. Garbichi kee isaan hin gorfama. Garbichi Waaqayyoo warri duuka buutuu Kiristoos ta'anii eenyuun gorfamu macaafa qulqulluu kanaan gorfamu jechuudha. Kanaaf dubbisuun dirqamadha jechuudha. Namni isa eegus bu'aa guddaa qaba. Wanta utuu hin beekin irraa kaatee eenyutu hubachuu danda'a ree balleessaa koo isa na duraa dhokate kana anatti hin ilaalin jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo yookaan macaafa qulqulluu yookaan wangeela kanaaf dubbisnaa jechuudha. Maaliif guutuu waan ta'eef waan macaafa kanaan gorfamnuuf waan kallattiin nutti argisiifamuuf jireenyi sirrii hin taane kam akka ta'e wanta nutti himuufi jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu yeroo dubbisnu yookaan yeroo qayyabannu akkamittiin hubachuu dandeenya. Ulaagaan isaa inni jalqabamaa inni. Har'aaf lakkoofsa tokko yookaan tuqaa tokko waliin ilaalla. Innis macaafa qulqulluu kan nuti ittiin hubachuu dandeenyu yookaan qayyabannee ittiin hubannee beeknee jiraachuu dandeenyu inni tokkoffaanii hafuuraan yoo ta'edha. Macaafa qulqulluu kana hafuuraan yeroo dubbistu, hafuuraan yeroo hubattu, hafuuraan yeroo ilaaltu macaafichi hafuura waan ta'eef ofuma isaayyuu hafuurri qulqulluun siif hin ibsaa jechuudha. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 63 irratti yeroo dubbatu hafuurri hin jiraachisaa foon homaa dhimma hin baasu dubbiyaan isinitti dubbadhe kuni hafuura jireenyas jedhan Gooftaan Yesuus barsiisuu isaatiin jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun asirratti barreeffamee jiru kuni waraqataa yookaan wanta piriintee wanta harkaan qaqqabatamu qofaa utuu hin taane leetariiwwan yookaan qubeewwan alfaabeetii asirratti barreeffamanii qofaa utuu hin taane hafuuradha jechuudha. Dubbiin sagaleen asirra jiru asirratti caafamee jiru dubbii lubbuu qabu dubbii hafuura namaaf kennuu danda'u dubbii nama geeddaruu danda'u isa Gooftaan Yesuus barsiisuu isaatiin ani dubbii ani isinitti dubbadhe hafuuradha akkasumas immoo jireenyadha jedha. Kanaaf jireenyi nuu kennuu danda'a. Wanta nu keessan jirree nuuf kennuu danda'a jechuudha. Tarii lubbuun nu keessaa ba'ee ta'uu danda'a, jireenya biyya lafaa keessa bannee jirra ta'uu danda'a, karaa qajeelummaa irraatti bannee jirra ta'uu danda'a, dhugaa wallaallee jirra ta'uu danda'a, jireenyi bitaa nutti galee jirra ta'uu danda'a, humna dhaabnee jirra ta'uu danda'a, sagalee Waaqayyoo yaadaa jirra ta'uu danda'a. Kanaaf Waaqayyoo akkuma asirratti dubbatee dubbiin isinitti dubbadhe jireenyadha waan jedhuufi karaa sagalee kanaa jireenya nuuf kennuu danda'a jechuudha. Karaa sagalee kanaa jireenya keenya toora qabsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf macaafa kana yeroo dubbisnu hafuuraan dubbisuu qabna jechuudha.
Kanaaf sagalee Waaqayyoo akkuma Yohaannis boqonnaa 4:26 irratti dubbatu warri Waaqayyoo waaqessan hafuuraaf dhugaadhaanii isaaf hin sagadu jedha. Kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo kuni xalayaa yookaan barreeffama isa jennu qofaa utuu hin taane Waaqayyoo karaa hafuura isaatii ergaa gara keenyatti ergee akka nuti dubbifannuuf akka nuti ittiin jiraannuu fi laayif maanuwaalii jireenya keenyaa godhee nuuf ergeera jechuudha. Kanaaf dubbisuudhaaf jalqaba nama hafuuraa ta'uu qabnaa akka hafuuraatti dubbisuu qabnaa jechuudha. Macaafa qulqulluu akkamitti dubbisuu dandeenya isa jedhu yookaan akkamitti qayyabachuu dandeenyu isa jedhu irratti akka hafuuraatti dubbisuu qabna hafuuraan dubbisuu qabna jechuudha. Fikshinii yeroo dubbisnuu fi macaafa qulqulluu yeroo dubbisnu garaagara ta'uu qaba jechuudha. Fiilmii yeroo ilaallu fi macaafa qulqulluu yeroo dubbisnu garaagara ta'uu qaba jechuudha. Sababni isaas kuni hafuuraan barreeffame ergaan isaas ergaa hafuuraati. Kan foonii keessan jiru, fedhiin foonii keessan jiru, biyyi lafaa keessan jiru jechuudha. Seenaan biyya lafaa keessan jiru jechuudha. Yaada Waaqayyootu keessa jira jechuudha. Yaada Waaqayyoo foon keenya, hafuura keenyaaf, jireenya bara baraatiif akka nuti ittiin jiraannuuf, akka nuti ittiin qophoofnuuf ergedha malee akka nuti ittiin bashannannuuf, akka nuti yeroo keenya ittiin dabarsinee foon keenya gabbisuu dandeenyuuf qofaa nuuf hin argine jechuudha. Kun xalayaa isaa karaa foonii ilaalamu qofa otoo hin taane xalayaa isaa jireenya bara baraaf nuuf ergame xalayaa isaa akka nuti biyya lafaarra ittiin deddeebinuu fi laayif maanuwaalii nuuf ergamedha jechuudha. Kanaaf nama hafuuraa taane dubbisuutu nurraa eegama jechuudha. Qabxii tokkoffaan nuti har'a ilaallee ittiin xumuraa jirru kuni hafuuraan ta'uu jechuudha. Yohaannis 6:63 irratti isuma dubbatame jechuudha. Macaafa qulqulluu kana yeroo dubbisnu hafuuraan ta'uu qaba jechuudha. Yeroo ittaanutti siistamiiwwan garaagaraa macaafa qulqulluu ittiin dubbisnu akkamittiin qayyabachuu akka dandeenyu macaafa qulqulluu yoo maal goone nuuf galuu danda'a waan ta'edhu walitti fufiinsaan paartiiwwan garaagaraatiin yoo fedha Waaqayyoo ta'ee itti fufnee waliin qayyabanna jechuudha. Wanta na wajjin turtaniif Waaqayyoo gooftaan macaa isin eebbisu eebbifamaa guddaa galatoomaa.